Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Nagaa faraarri jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyo akkam jirtu? Nagaa keessanii an nagaa kootii galata Waaqayyo. Baga ifa argamuu fannoo gooftaa fi fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos nagaadhaan geessanii. Ameen. Baga walumaan geenye. Akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti waa'ee ayyaana fannoo maaliif yaadanna kan jedhurra wajjiniin ilaalla jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Maaliifis kabajna wanta jedhu jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya waliin ta'uun fedhaaf jaalala Waaqayyo nuuf haa ta'u. Dhiifama maatii Waaqayyo. Fulbaana 16 ayyaana damaraa jedhamee ayyaana masqalaa yookaan fannoo jedhamee maaliif kabajama yookaan maaliif kabajna? Akka mana kiristaanaa Ortodoksii Tewaahidootti fulbaana 16 fi 17 ayyaana masqalaa jedhama. Sababiin kabajamuuf waa'ee Addaamii fi waa'ee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiifidha. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos ergamootaa fi nama jalqabaa Addaamiin maqaa isaa akka galateeffachaa bara baraanii akka jiraatanii fi kabaja guddaadhaan isaan uume. Gosa ergamootaa keessaa Daabiloosii of tuulummaa isaatti waaqa tahuu barbaaduurraan kan ka'e taayitaa isaarraa kufe. Addaamii fi Hewaaniin kuffisee Addaamii fi Hewaaniin garuu waggaa baay'ee bohanii Waaqayyoon kadhatanii. Waaqayyos kadhannaa isaanii dhagahee fi waadaa seenee fi waadaan kunis guyyaa 5 fi walakkaatti dhala kee irraa dhaladheen cubbuu irraa kan hafe waan dhalli namaa hojjetu hunda hojjedheen fannoo irratti fannifamee du'ee awwaalamee du'a moo'ee du'aa ka'een seexana isin dogongorse ajjeeseen isin fayyisa jedhee waadaa seenee fi guyyaa 5 fi walakkaa inni jedhame akka lakkoofsa Waaqayyootti yoo ta'u akka lakkoofsa namaatti immoo waggaa 5,500 jechuudha. Faarsaa Daawitii boqonnaa 90 lakkoofsa 4 hanga 2. Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 8 lakkoofsi namaa fi kan Waaqayyoo akka gargar ta'e ibsa. Barri kun yommuu xumuramu waadaa Addaamiif seename raawwachuudhaaf bara araaraa 33 fi ji'a 3tti gaara Qaraaniyoo iddoo gaafa Addaam itti uumame sana irratti fannoo irratti fannifamee waraantoo 5 mismaara Saadoor, Alaadoor, Daanaat, Adeeraa, Roodaas jedhamuun waraaname. Fannoo kana irratti ajaa'iba gurguddaa 7 hojjete. Seexana hamajaajii qabee hidhuudhaa fi ijoo dubbii 7 dubbatee dhiiga isaa qulqulluu irratti dhangalaasuudhaan Addaamiin ijoollee isaa mara fayyise. Egaa guyyaa kana jalqabee namni muka irratti fannifamuun abaarsa kan ture mallattoo ittiin diinni barbadaa'e ta'ee argame. Kanaafis mallattoo fayyinaa jedhamee waa'ee isaa kanaas qulqulluun Phaawulos akkas jedha. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 15 hanga 17 irratti lola fannoo isaatiin ajjeesee misiraachoo nagaas nuuf labse jedhe. Akkasumas Qolaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 14 hanga 15 irratti kan barreeffame kan ture xalayyaa du'a sanaa cunqursuun fannoo isaatiin nurraa barbadeesse jedhe. Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti immoo fannoo gooftaa koo Iyyasuus Kiristoosiin alatti kanan ittiin of jaju hin qabu. Egaa walumaa galatti dhiigni gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos inni qulqulluun gaafa jimaataa irratti kan dhangala'e harki qulqulluun Addaamiin uume kan irratti fannifame jaalala nuuf qabu irratti kan mul'ise nageenyaa fi bilisummaa irratti kan nuuf labse faanjii fi mallattoo eenyummaa keenyaati. Kanaaf ayyaana fannoo ni kabajna, fannoo ni jaallanna, ni kabajna. Ittis hin jiraannaa. Kanaafis baadhannee Kiristoosii wajjin taanee Kiristoosiin duukaa buunaaf jechuudha. Ameen. Humna fannoo sanaan fannoo isaatiin nu gargaaree hundumaa diinni keenya injifatee nama jiraata guyyaa irraa sanu taasise. Maqaa Waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos kan eebbifame kan galatoome nuuf haa ta'u. Ameen. Asitti aarsuun faarsaa tokko waliin galateeffannaa.
Waaqayyo hunduma keenya waliin ta'uun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Ameen. Faarfachuudhaaf maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Amanee walumaan haa faarfannu. Fannoon argameera ililchaa yaa namaa. 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 Kan ittiin fayyine ililchaa yaa namaa. Mallattoo nageenyaa ililchaa yaa namaa. Kan isaan of kenne ililchaa yaa namaa. Fayyisaan addunyaa ililchaa yaa namaa. Cooba dhiiga isaatu ililchaa yaa namaa. Fannicharra jira ililchaa yaa namaa. Nuti ittiin fayyine ililchaa yaa namaa. Amma miidhagneerra ililchaa yaa namaa. Fannoon argameera ililchaa yaa namaa. Fannoon argameera ililchaa yaa namaa. Baroota hedduudhaaf ililchaa yaa namaa. Dhoofamee kan ture ililchaa yaa namaa. Mul'achuu isaatiin ililchaa yaa namaa. Gammachuu nu hire ililchaa yaa namaa. Himni fannoo gooftaa ililchaa yaa namaa. Diina rifaasise ililchaa yaa namaa. Warreen dhiibamanis ililchaa yaa namaa. Fannoon ni fayyise ililchaa yaa namaa. Fannoon argameera ililchaa yaa namaa. Fannoon argameera ililchaa yaa namaa. Mootitti ililini ililchaa yaa namaa. Kadhannaan kan kaate ililchaa yaa namaa. Abbootis gaafatte ililchaa yaa namaa. Fannoon argatte ililchaa yaa namaa. Mallattoo argamasaa ililchaa yaa namaa. Fannoorraa qubate ililchaa yaa namaa. Iddoo haaraa ta'e ililchaa yaa namaa. Fannichis mul'ate ililchaa yaa namaa. Fannoon argameera ililchaa yaa namaa. Fannoon argameera ililchaa namaa. Kan ittiin beekamnu ililchaa yaa namaa. Faanjii nageenyaati ililchaa yaa namaa. Qabannee yoo baanu ililchaa yaa namaa. Dirree qabsoorratti ililchaa yaa namaa. Injifannoo keenya ililchaa yaa namaa. Immoo hamnuu nuti ililchaa yaa namaa. Kan diiguu hammeenya ililchaa yaa namaa. Fannoon humna keenya ililchaa yaa namaa. Fannoon argameera ililchaa yaa namaa. Fannoon argameera ililchaa yaa namaa. Fannoo qabanneetu ililchaa yaa namaa. Faachanaan galmamna ililchaa yaa namaa. Waraana diiyaabiloos ililchaa yaa namaa. Isaatiin mo'annaa ililchaa yaa namaa. Isaan jajjabeera ililchaa yaa namaa. Waan jechi garbummaa ililchaa yaa namaa. Alaabaa keenyadha ililchaa yaa namaa. Ifa bilisummaa ililchaa yaa namaa. Fannoon argameera ililchaa yaa namaa. Fannoon argameera ililchaa yaa namaa. Nakka kaasee kan na jalqabsiise kan na xumursiise Waaqa tokko kan ta'an Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluuf galannaa ta'u hanga bara baraatti ameen. Humna fannoo isaan aangoo fannoo isaanii eebba fannoo isaan bakka jirru hundumatti nu eebbisuun nu eeguun ni tuksuun diina keenya nu qoruun nurraa fageessuun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u ayyaana gaarii isiniif hunduma keenyaaf haa ta'u galanni Waaqayyoof haa ta'u ameen.